new wave of political Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromootti waraanni humna addaa naannoo Amaaraan isaanitti banameen lubbuun nama 4 dabreeran jiraattotni godinichaa. Humnoota kanaan saamicha garagaraas isaan irratti raawwatamaa jiraachuus eeranii jiru. Dhimma kana irratti yaada gama bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa dhaga'uuf yaaliin bilbilaa goone ammaaf hin milkoofne. Guutuun oduu kanaa kunooti. Godina addaa saba Oromoo aanaalee garagaraatti weerarri humnoota addaa naannoo Amaaraan isaanitti banamuu jiraattotni himan. Weerarri aanaalee Arxummaa Fursii fi Jillee Dhummugaatti gaggeeffamaa jiru kunis sabummaa irratti kan xiyyeeffatedha jedhan jiraattotni. Jiraattota gidduudhaa kanneen OMN fi yaada isaanii kennan yeroo ammaa waraana humna addaan ajjechaa fi saamichatu isaan irratti gaggeeffamaa jira. Nama saba afaan Oromoo dubbatu irratti wanni ga'u jiru miidhaan keessa magaalaa Caffaroo keessatti qawwee namni tokko inni mazaggabatees inni mazaggabatenis hatta inni milishaa itti warri bishaa gandalleen warri magaalaa Caffaroo bibboshu qawwee qabatee akkana dandee deemuu hin danda'u maaliif miidhaa yoontu waan qabatee ba'utaate irraa fuudhamaa jechuudha. Nama keenya bakka nama baay'ee dharree kan dararamuu jiru nama baay'ee du'eerate yeroo immoo dirmachuuf uummati meeshaa qabatee sosoo'uu danda'e. Karaarratti eeganii akka saniin keellaa godhanii fatarsiisii godhanii baay'ee rakkatu jira nami. Kanaatu furmaati tokko itti argame baay'ee wanni nuti jedha nami keenya caasabii Oromoo ummatitti baay'ee miidhamuu jira. Uummanni keenya irreessa Finfinnee deemee ture. Erguma mana hin jiru jechuun hundi walqixa achi kana keessa hin jiru. Sila kana keessa hin jiraanne isaanis yeroo sanitti beekaniiti nurra balleessuuf uummata achi yaa'isaniif hundumaaf amma kaaleessa akkasitti dubbaan baay'ee bareedaa. Mucaa bareedaa jala ajjeesan mucaa laafaan mucaan danniyaa amma haxaayii keessatti liyyuu haayiluudha. Erga gaafa lola saniitti liyyuu haayilukkee jira nama maallaqa baankii baasee deemu zarafuu qawwee irraa hiikkatu. Waraana deemaa jiruunis namootni 4 lubbuun dabruun kanneen biroo hedduun madaa'uus eeraniiru. Wanni walloota amaaru waan ulfaataadha waan gocha kanaas waan ta'eef beekuu meenutti uummata amma liyyuu haayiliidha. Wannumti rakkina nuti fiduruu baay'ee rakkina nurratti waramuudhaan nama kun nama 4 jecha samuudhuma kanatti erga lola sanii. Waraanni Oromoota Walloo irratti ji'oota 5 dura banamee hanga yoonaas hin dhaabbanne kan jiran jiraattotni mootummaan federaalaa dhimma kana madaala sirriin ilaaluun fala akka kennus gaafatanii jiru. Dhimma kana irratti yaada bulchiinsa gama mootummaa naannoo Amaaraa dhaga'uuf yaaliin bilbilaa goone ammaaf hin milkoofne. Oduu walqabateen waraanni humna addaa naannoo Amaaraatiin uummata Walloo irratti baname qaama tarkaanfii amma dura fudhataa ture fashalaa'etti jedhu dhalattootni naannichaa. Kaayyoon garee kanaa mirga sabootaa fi sablammoota naannichaa keessa jiranii maqsuudhaaf jedhanii jiru yaada OMN'f kennaniin. Humni kun amma dura tarkaanfii wal fakkaataa bakkeewwan garagaraatti saboota naannichaa keessa jiran irratti fudhataa tures jedhu. Yaadni isaanii akka taanutti qindaa'ee jira. Wanni godina keenyatti hamaa jiru waan baay'ee waan nama ajabsiisu maali hoo kan jettee kan laaltu taate mootummaan naannoo Amaaraa oduu nu bushaa jiru oduu isa jala bulaa jiru oduu gibira isaa kaffalaa jiru uummata keenya liyyuu haayilii naannoo isaatiin leenjifamee uummata keenya fixaa jira jechuudha. Uummata keenya dararaa jira jechuudha. Rakkoo nama Wallootti deemaa jiru rakkoo ji'a 5 darban ni wal qabate. Liyyuu haayilii naannoo Amaaraa kan Asaaminoo Xiggee leenjisetu uummata keenya qonnaan bulaa qonna ofii qotatuu fi horii ofii tikfatu rasaasaan fixaa jira. Rakkoon uummata keenya waan har'aas ba'u miti. Yeroo dheeraa waanumatti jirudha jechuudha. Uummati keenya karaa bobbahee galuun hin arganne. Cunqursaa baay'ee jabaa keessa jira. Maaliif yoo jette wanni kun baada gaafa mootummaan diddiiramaa kun dhufeeti mootummaa diddiiramaa kana jibbuurraa waan kaaseef nuyi mootummaa diddiiramaa waan deeggaraa jirruuf akka mootummaan diddiiramaa Oromoon aangoo gubbaa baasee jechuudhaan uummata keenya dararaa cimaa keessa jira. Egaa jarri weerara bananii har'allee dhukaasa jira kaleessarlee dhukaasa jira namni tokko madaa'ee namni lama du'ee jira. Walumaa galatti godina keenyarraa Oromoo balleessu walirraa Oromoo balleessuudha kan duula banaa jiranii. Lola nurratti bananii jiran akka harawaatti lolli banamee jira jechuudha. Maa jechuu barbaadeeti uummati Oromoo magaalaa Finfinnee dhuunfatee nu immoo Oromoo Walloo balleessuu qabna.
Ummati kuni asii keessa jiraatu hin qabu. Walloo dhuunfatuu qabnaadha. Gaafa walloon cabe immoo karra deema isaanii waan beekaniifu duraan gaafa walloon cabe Oromoon guutuun kan cabde amma walloo cabsanii gara biratti waan tarkaanfatu barbaadaniifu lolli amma kallattiin harxumaa furseerratti lolli jalqabee jira. Naannoo Haxaayyitti lolli jalqabee jira. Allaalatti lolli jalqabeera. Uummata keenyaaf uummati Oromoo bal'aan akka sagalee ta'uuf abdiin qaba. Kaleessa dheengaddaa lolli ittuma jiraa jechuudha. Kuni irreechaa wal qabateeti. Hinaafa nama uffata aadaa uffate maa arginaadha. Kana yeroo jennu ammoo nuti uummata Amaaraa yeroo dheeraa hojii turre jechuudha. Humni addaa naannoo Amaaraa asaamminoodhaan durfamaa ture kun erga leenji'ee asitti tasa boqonnaa argannee beeknu jechuudha. Galgalaa ganamatti rakkoo keessa jirra. Uummanni keenya irreecha irreeffachuullee Finfinnee dhufe karaa kanaan deemuun dhabee baay'inaan dhufe ammallee Finfinnee kana keessa jira. Amma immoo irreechaa wal qabatee ijoollee irreecha irreeffatee galtu irratti rakkoo uumamaa jira. Karaa Baahar Daaritti wanni Dabra Birhaan kaleessa ijoolleen nurraa hidhan quba qabdu. Ammallee dhukaasni deemaa jira. Ijoolleen nurraa dhumaa jirti. Kanaaf mootummaa federaalaa furmaata barbaachisutti haa kennuun jedha. Mootummaan federaalaas deddeebisnee akka rakkoo kana furmaata nuuf itti kennu deddeebisnee jaarsoliin keenyas dhufanii itti himatanii jiranii miidiyaa irrattis himaa jiraanne ammas bifa haaraan asaaminoo lammaffaan uumamee uummata Oromoo Walloo balleessuudhaaf tattaaffii guddaatu godhamaa jira.